Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota afarsaatu jirra jirtu isinin jecha harragaa waan addaatu na qunname fuula kaameraa keessanii dura na fide viidiyoodhaanillee wanni addaan tursiise. Anis gaa akkuma nama tokkoo hojiidhaan qaba. Obboleettii tiyyaa kimiyaa fi badhaasaa akkuma beektan baleeyyan kiyya lameen akkasi gaa mucaan roorroo si jira jeeni gaa mucoo roorroo hamtuu isiirra deemtu arkee ani quban qabu bakka adda addaa jiraannaa nama hojiidhaa fi fuudhee mana isaa geessee akkuma gartee viidiyoo irratti isin maxxansine roorroo addaa fi fuuta isii diranii irratti oofe. Isiin ilmaan qabdi. Bultii isii keessaa fuudhee osoo ilmaan hin fuudhin ilmaan facaasii kottu jee yaamee fuudhee bira fidee ilmaan kiyyateen naafiti qaysin jetteen ilmaan hin fiduu jeeni si qofa ati taa'e kottu biyya alaa si geesseetiin mana arabaa si naqee hiriyaante biyya arabaa deemteeti Ameerikaa fa'aa achi maallaqa dalagu jirti atas teessee ilmaan hortaa jeeni fuudhee bira fidee ammallee dalagaan si naqaa kophaa ta'etti dalagitee maallaqa nu fidi jechuudhaan akkasitti isi bira tursiisee achumaanuu anis gaa isinis yaada ilmaanii garaa waa dhale sareedha jennii yaadni ilmaanii osoo itti jiru osoo bira taa'u ergasii eegatu bubbultee booda natti bilbilattee akkanaa rakkoo akkanaatiin narra ga'ee kottu naaf hubadhu naan jettee narra bilbiltee dhaqee hubadhee fiigisiin harkuu roorroo hamtuudha. Jaarsinis hamtuu irratti oofee san gubbaan ammallee mucaan obboleessa kiyyaa sanis roorroo sanirra caaltu gubbat dabaleef innilleen maaliif namni ilmaan dhalee jechuun ilmaan isaa dhiisee haaretti maas maallaqaaf deemu jechuun waan biraati. Hedduu inni gaa maallaqa kana qofa jaalata. Isiillee ammaas dalaydee osoo ilmaanis yaadannatti qophatti akka waan gartee maallaqa dalaydee fiddee gartee isaaf kannitee makiinaa bituufadha. Kana hundarraa dhufee aansan hundaa'uu isattis ka'ee isaas tumee isaa harkaa fashalee isiis fuudhee isallee yaamee mana gartee ilmaan isii jiran mana jaarsa isiisan dhaynee achi dhaynee isaanillee wal tumnee gurbaallee tumnee sababa san isiillee nu gidduutti dhoomtee achi dachaan ilmaallee fuudhuu dadhabnee jarri nu dhadhaa'anii isiillee dhadhaa'anii anillee gaa gurbatti harka buufadhee gurbaa namaa dha'ee isiillee harka dhoomtee achumaanuu anis mucaa gaa akka malee tume innis achumaan haara kiyyaaf haakimaan geessaa jedhii sinaan jee mana isaa fuudhee geessee achumaanuu osoo haakiman geessin aaraan hangartee maaliif isii akkana goota osoo ilmaan hin fuudhiniif jechuudhaaniif cal jalaa jee usee dalagaa isaa kutatee isii mana dhiisee osoo qarshii takka kenneef osoo bishaan tokko nu baasin jechuudha. Kanumarraa kan ka'e anillee ni geesseef hin ta'a. Ammoo fuula yuutuubaa irratti sooshaal miidiyaa isii irratti gizeen argu roorroo addaa tanii himatti talammadaa jechuudha. Anillee naqaaneessitee bakka hin taane na mul'ifte. Akkumaan qomoodhaa hodhaseen irratti osoon fuudhee mana kee fidee haakima geessee hin qaanyoo ture. Amma naqaaneessitee turte jechuudha. Isaa akkasitti dhiisee telefoona sii fuutee dhayixee mana haakimaa telefoona keessee if wallaantee haadha dhiyaa takka malee halkanii guyyaa ammallee ijoollee saniif jettee mana jaarsa isii jala ooltee bulu jirti halkanis guyyaas. Bakki isiin jirtu bakki nuti jirtu biyya arabaati. Biyya arabaa keessa dhalaan egaa halkan ala mana namaa jala bulachuun waan laafee miti. Kan dhukkuba jechuudha. Kamataan dhoomee ciisu jirtu. If laxxaftee duba mana haakimaa dheetee wallaantee cina ciisu jirti. Takkuma gartee ijaan haa arku ijaanuuraa qalbii maanaa jettee jechuudha. Achiis hin argannee sababa saniin ol baatee na himatte niin qaanyee jechuudha. Garuu salphina jechuudha. Kana hundaa'uu obboleeyyan keessan jechuudha. Akkana walii godha yoo isin taate hin godhu jechuudha. Mucaan qalbiin isaa qalbii akka ajaa'ibaati. Biyyaa taatu ilmaan isii kana fuudheeti afarsaan miraaza qiyya. Abbarraayis isarraayis fuudhee isiidhaa kana ilmaan isii irra guddisa yaada jiruuf isii jalaa dheessee isii manatti akkas godhe jechuudha haara kiyyaaf. Anilleen biyya dawwaleeti akkana na godhee afarsaan
abarsaa fi daan akkana godhan jee waan ta'an haa dhaabbattillee himate. Garuu ammoo maqaan hamaan hin ba'uu jedhan namarraa jechuudha. Maqaan taane na dibee maallaqaaf ja'anii akkamitti akkana obboleettii fi namni godha. Akka feetee haa taatu namni obboleettii fi takka haadhiyyeeti ilmoo waan isiisanis akkasitti agartu godhee taa'inaaf jeeni ilmaan isiisanis deemee fuudhee fi bira fiduu qaba malee akkana godhuun qabu ture jechuudha. Kanaaf ammoo isallee isuun ta'u anaa fi isa ganaan caccabsee jechuudha. Akkanaa kun guddachuu hin ta'u biyyallee ifillee miidheeti obboleeyyanillee miidhee addunyaallee miidhaa jechuudha. Namni kanaa guddachuun hin ta'u. Yoo isin taate kam jettan fakkeenyaaf koomentii jala naa keessan yaada keessan jechuudha. Kanarraa waan ani siin jiru ammallee an siifin jira. Arraas ta'ee boruu siifin jira. Garuu ammoo maaliif akkasin na salphifta? Hadaraa maaliif akkas na goota? Fuula sooshaal miidiyaa irra ol baaftee akkamitti akkas jettee ni himatta? Maal of isaan teessee hin eeggatin? Maaliif akkuma duraan natti dawwaltee yeroo san sijila ka'ee mana ilmaan kee jiru mul'adhee ummatatti illee yaa'ii godhee ummataan waltumnee yaana sanitti akkasumatti itti waragamee ilmaan keetis sii fuudhaa. Maaliif naan dawwalin akkas na godhuun qabdu ammallee obsiin siin jaa hedduu takka. Garuu immoo akkamittaan kun aarsetti atiis yaanni kee achi jala dheeyxee achi buluun keessan mana gartee jaarsa keetii jala buluun keessanan yaada ilmaanii osoo hin ta'in yaada jaarsaa qabdaa na fakkaatee beekadhu. Ilmaan jechuun jaalala jaarsaati na fakkaata malee siin kannadhaan siin jee anilleen ilmaan kee anaa guddisaa anaaf fudhata ilmaan ati immoo gurbaan san roorroo akkasii waan sirritti oofeef isa san jala deebi'u mana isaa san jala taa'unuu maal fakkaatti? Innilleen jaarsa yoo harka sillaachuu baate obboleettiin isaa san yoo achi si garte akkam si goote tarii yoo mataa keessi dhabamsiifte obboleettii fi haati obboleettiin jaarsaatii fi haati jaarsaa jaartii ilmaa jaartii obboleessaa hin fadhanii jedhan dhageesse. Kanarraa kan ka'e hinaaffaa qaban osoo ilma fuusisin haati ilma keessin fuusattee fuusifteeti sanboota ganaa yaanni seenaa mana keessaa jechuudha. Jaartiin jaarsaa waan gaariin argattu jechuu fadheete. Kanarraa kan ka'e ati yaada akkasiin keessatti fitin ammallee dhufeetiin si fuudha. Siina dhaadhiyya ilmaanillee siifin fuudha. Atumaan ammoo na jalaa isiin badin jaalala jaarsaa hin qabaatin jaalala jaarsaa gadhiqii maallaqa taatu anaa sirga dhangalaasa ilmaan kee taatu naa guddisa yaada malee nyaattee dhugdee fayyitee dhaadhiyyamtee feetu heerumuu feenaan heerumta. Ammoo jaarsa sanittiin deebi'aa jalaa dhahi. Gartee miti dhuga feetullee murii jalaa tasan caaltu sirra dalaga. Boru fuudhee tabiraa si gubba fuudhee si gubba fidaa waan ta'eef dhiisuu qabdaa ilmaan keenaa si fidaa achi jala oolteen bulinii anaa si dhufaa boru. Ani dalagaa mashkuula na gooteetti gaayoon dalaganne akkaataan itti jiraata waan hin qabneef miraazaa miti dalagaa asiitu yoo nan isan dhorkine anaa fi isa anaa dalagaa isa godhata. Amma inni nu na jalaa badee jira telefoonaas na jalaan kaasu. Kanaafuu anaa bakka inni jiru dhaqee achii isaa riyee akkuma inni dalagannee isa godhese jechuudha. Maaliif sirratti roorroo kanaa oofee deebi'ee boodoo obboleessa kiyya jee akkamittiin isa himadha. Maqaa ona balleessi. Ati naaf obsi hangasuu. Kanaaf hordoftoota kiyyaa fi kabajamtoota kiyya yaada qabdan yoo nan dogoggorra jiraadhes yoo isin dogoggorra jiraattes yoo mucaan dogoggorra jiraattes komentii jala naa kaayaa viidiyoo xiyyeetan akka isin kimiyaa bira naa geessu yookaan idaatu bira naa geessu sheer naa godha biraan naa gaan isin jaa adara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.